Argee aanaa ciroo araddaa ishee qadami gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa tarkaanfii boonsaa humna diinaa irratti fudhachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa waboon tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatu itti fufuun waraana farra riphee lolaa jedhee murni bilchiginnaa waamu kan barcuma biyyee madtiksuuf maqaa sakattaa waboo jedhuun godina lixaa Argee aanaa ciroo araddaa ishee qadam keessatti bobbaatee uummata saamaa turte irratti bitooteessa 13/2025 tarkaanfii fudhateen 5 battalatti irraa ajjeesee 7 madeessee jira. Jajjabeen duuba deebiin beekne ciccitoonni kaayyoo imala gufataa adda addaa keessa darbuun biyya abbaa fi haadha isaanii kan gabrummaan irratti dagaage walaba baasuuf falma taasisan haalaan cimsanii itti fufaniiru. Tarkaanfii irree fi gaachanni sabaa waboon fudhatu hanga bilisummaa walabummaa fi birmadummaa Oromooti cimee itti fufa. Injifan Finxaaliyyee Amaaraa Faanoon godina Walloo Arxummaa Furseetti namoota 4 ajjeesuun 2 madeessanii saamichas raawwatan Jaalaqaban Fayyiraa waan qindeeffate qaba. Aanaa Arxummaa Fursee karaa jaarraa bakka Caancoo jedhamutti bitooteessa 12/2025 hidhattoonni Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoon uummata Oromoo Walloo soomaa jiru irratti ganama sa'a 4 irraa eegaluun hanga waaree booda sa'a 12tti banteen namoonni nagaa 4 yoo ajjeefaman 2 ammoo madoo ulfaataa irraan ga'uun ibsameera. Namoonni hidhattoota badii Finxaaleeyyii Amaaraa kanaan ajjeefaman kunniinis gandaa Harawaa Caarraa, Hasan Hayimadii fi Hasan Dabaloo, gandaa jaarraa irraa ammoo Usiyyoo Adam Aliyyoo fi Muhammad Amaan kanneen jedhaman alasuu kanneessaa yoo ajjeefaman shamarreen tokkoo fi dhiirri tokko kan ammaaf maqaan isaanii adda hin baanes madaanii jiraachuun beekameera. Bakki jaarraa jedhamu kun horsiisee bultoonni aanaa Arxummaa Fursee fi aanaa Jiillee Dhummuggaa gandoota garaagaraarraa loon achitti godaansisuun kan jiraatan yoo ta'u hidhattoonni Finxaaleeyyii Amaaraa kunis akkuma bartee isaanii hawaasicha yeroo Raamadaanaa ajjeesuu aadeeffatan riphanii qe'ee hawaasaatti ba'uun ajjechaa fi madoo erga namoota nagaa irratti raawwataniin booda loon jiraattota kan uraanee guutuu baay'inni isaanii tilmaamaan 300 ol ta'an oofatanii deemuu ONM jiraattota onicharraa qulqulleeffateera. Oduu keenya obboroo lammataatiin godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa milishoonni sirnichaa 2 meeshaa waliin waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan guutuu gabaasichaaf Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Biltiginnaan loltoota isaa shakkii guddaa irraa qabaachuun erga mooraa keessatti tiksuuf dirqamee bubbulus kanneen saba isaaniif quuqama qaban carraa argataniin mooricha keessaa meeshaa isaanii fudhachuun gara waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu cimsanii itti fufanii jiru. Bifuma kanaan bitootessa 12/2025 galgala godina Qellem Wallaggaa mooraa magaalaa Dambidolloo keessaa milishoonni 2 qawwee Aakaamaa 2 fi rasaasa ija 120 qabatanii ba'uun bitootessa 13/2025 nagaan waraana bilisummaa Oromoo bira gahanii jiraachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksisee jira. Miseensonni milishaa duraanii kunis simannaa waboon taasiseefitti hedduu gammaduun kabajaa fi jaalalli akkasumas simannaan waboon nuuf godhe kan eegneen olitti argineera jechuun yaada isaanii ibsatanii jiru. Kana malees milishoonni sirnichaa uummata Oromoo halkanii fi guyyaa dararuun waan barbaade saamee ajjeesuu hin tumsinu kan jedhanitti dabaluun mooricha keessattis waliigalteen kan hin jirree fi warreen achi keessatti hafanis baay'inaan gara wabootti harka laattachuuf haala mijeeffachaa kan jiran ta'uu arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Godina Iluu Abbaa Boraa aanaa Hurrumuu keessatti waraanni Biltsiginaa maatii gaddaa irraa jiran hedduun dhagahame. Jaalii Rangameessaa dabalata qabdi. Bitootessa 10/2025 godina Iluu Abbaa Boraa aanaa Hurrumuu ganda Uggee jedhamu keessatti maatii gadda irra jiran sababaa fi qorannoo gaaffii seeraa tokko malee namoota maqaan isaanii Ibraahim Abbabaa fi Maammee Abbabaa jedhaman lafa gaddaatii qabuun hidhanii hiraarsaa jiraachuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni hidhaman kunneen obboleeyyan ta'uu himuun namoonni kunneen hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne ta'uu fi lafti gaddaa kabaja qabaatus murni safuu fi hooda uummataa hin beekne kunneen abbaa irree ta'uu isaa qofaan waan barbaadan akka fedhanitti uummattoota irratti raawwachaa jiraachuus itti dabaluun ibsaniiru. Murni Biltsiginnaa sababa gochoota badii isaatiin uummata biratti fudhatama erga dhabee kaasee sababa tokko malee hidhaa, reebicha, saamichaa fi ajjeechaa qorannoo fi gaaffii seeraa tokko malee namoota naannoo jiraatan keessatti kabajaa fi jaalatamummaa uummataa qaban irratti xiyyeeffachuun cunqursaa bifa adda addaan itti hammeessaa jira. Godina Wallaggaa Nabegi keessatti waraanni Golessaan PP uummata nagaa irratti saamicha qe'ee irraa buqqisuu fi hidhaa raawwachuun dhagahame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Tobbii Kenfii Qarbachoo jedhamu keessatti waraanni PP yeroo garaagaraatti maatii qabsaa'otaa fi sabboontota irratti saamicha gaggeessaa jiraachuun beekameera. Namoota maqaa adda addaa itti maxxansuun saamaman keessaa muraasni kanneen maqaan nu qaqqabe obbo Abiib Fufaa jalaa hoolota 11, ilma isaanii jalaas loon 7, bulchoo imaanaa jalaa hoolota 5, obbo Aashim jalaa qarshii 20 saamanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himan. Oduu hidhaatiin ammoo namoonni badii malee mana hidhaatti dararamaa jiran maqaan isaanii Nasrallaa Tarreessaa mooraa waa baraatti
Abdulmanaan Piixaaroo fi Hiikaa Piixaaroo mooraa gonfiitti kan hidhaman yoo ta'u sababa obboleessa keetu maallaqa isin bira kaa'ee jedhuun hidhamanii hidhafamaa jiraachuu isaanii jiraattonni ONM'tti himan. Bulchiinsi Abbaa Irree Abiyyi Ahimad waggoota torban darban kana addatti uummata Oromoo yakkaa fi tuqtuqaa siyaasaa kamiyyuu keessaa qooda hin qabne sababa oromummaa isaanii qofaan maqaa garaagaraa itti maxxansuun saamicha qe'ee irraa buqqisuu, hidhaa jumlaa fi ajjechaasuu kanneessaa irratti gaggeessaa jiraachuun isaa itti fufee jira. Oduu keenya boroo xumuraatiin oduu biyya alaa irraa arganne namoo Chaayinaan wal dhibdee daldalaa Ameerikaa waliin seentee furuuf mariin akka taasifamu gaafatte bal'ina isaaf jaal Hacaaluu Rooba. Chaayinaan kamisa kaleessaa wal dhabdee daldalaa guddachaa dhufe kan diinagdeen addunyaa gurguddoon lamaan galtee walii isaanii irratti taarifa hedduu kaan furuuf Waashingiteen waliin marii akka taasifamu gaafatteetti. Dubbi himtuun ministeera daldalaa Hee Yoongi Qe'an torbaniin ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Chaayinaan yeroo hundaa Chaayinaa fi Ameerikaan garaagarummaa fi falmii damee diinagdee fi daldalaa irratti ilaalcha gaarii fi tumsaa qabaachuu akka qaban leellisaa turte. Garuu quunnamtii fi mariin bifa kamiinuu wal kabajuu, wal qixxummaa fi wal fayyadamummaa irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabu cimee ibsamuu qaba jetteetti. Doorsisaa fi sodaachisuun bu'aa faallaa qofa ta'uu danda'a. Ameerikaa fi Chaayinaan waliin hojjechuu marii fi mariidhaan dhimmoota furuu karaa sirrii ta'etti akka deebi'an ni abdatama. Erga baatii amajjii keessa aangoo irratti deebi'anii booda pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Chaayinaa, Kaanaadaa fi Meeksikoo dabalatee michoota daldalaa gurguddoo irratti taarifa kan kaan yoo ta'u dhangala'a feentaaniil lubbuu namaa galaafatuu fi keemikaalota dhaabuu dhiisuu kaasuun isaanii ni yaadatama. Ji'a kana keessa Tiraamp taarifa furtuu kanaan dura oomisha Chaayinaa irratti kaa'aa ture 10% gara 20% ol guddiseera. Beejiing deebii kennitetti waan nyaatamuu fi meeshaalee qonnaa Ameerikaa adda addaa irratti gibira hanga 15% dabalata. Silixaa aanaa shanan kooluutti sarbamiinsi mirgoota namoomaa waraana faashistii PP'n uummata irratti jabaatee itti fufee jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Aanaa shanan kooluu ganda tulluu qaraaruu jedhamu keessatti qaamonni impaayera Itoophiyaa tiksan xiqqaaf guddaa osoo hin jenne saba Oromoo akka fedhanitti gariin ajjeesuun gariin madeessanii kaan immoo hidhaatti galchuun dararaa jiru. Gandicha keessatti namoonni maqaan isaanii Abdataa Hasanoo, Gaaddisaa Yaayyaa, Saadam Ibraahim, Shittoo Muhammadii fi Maashoo kanneen jedhaman rasaasaan kan madaan hoggaa ta'u kanneen lubbuun darban ammoo haadha daa'imaa kan taate Aashaa Abdallaa, Tuujii Idrisii fi Ahimadoo Hasanoo kanneen jedhaman ta'uu maddeen ONM'if gabaasanii jiru. Namoonni kunneenis Oromummaa isaanii qofaaf faalasuu kanneessaan kun irratti raawwachuu fi diinonni kunis murna tokko kabachiisuuf jecha uummata nagaa jumlaan duguugaa jiraachuu odeessi jiraattota gandichaa irraa ONM'n dhaqqabee ni addeessa. Godina Kaaba Shaggar aanaa warra jaarsootti loltoonni faashistii Abiyyi Ahimad hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun daa'ima waggaa 2 dabalatee namoonni 3 madaa'uun himame. Dabalatasaaf Jaalirbuu dhugaa. Aanaa warra jaarsoo gandalaantuu walargii jedhamu keessaa bitootessa 9/2025 namoota maqaan isaanii Simboo Kitaabee daa'ima waggaa 8, Geexee Siyyumee shamarree waggaa 17, Adaree Kibabuu fi daa'ima waggaa 2 kan maqaan adda hin baane loltootni faashistii Abiyyi Ahimad badii tokko malee dhukaasa itti banuun madda ulfaataa madeessanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanii namoonni rasaasa ergamtoota sirnichaan waadaman kunneen siyaasa kamillee kan hin hordofne yoo ta'u isaanis qe'ee isaanii keessattii fi kaan ammoo osoo gara mana amantaa deemaa jiranii gochi gara jabinaa hamaan guute kun irratti raawwachuu dubbatu. Gocha gara jabinaa kana adda durummaan kan raawwatan milishoota sirnichaa maqaan isaanii Mallas Agarii fi Asaffaa Tolasaa jedhaman ta'uun barameera. Loltoonni impaayera Itoophiyaa kutaalee Oromiyaa cufatti akkuma fedhan bobba'uun ilmaan Oromoo irratti gochoota suukanneessoo argaa fi dhageettiif hin tolle garaagaraa raawwachuu itti fufanii jiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti gareen humnoota biltsiginnaan deeggaraman namoota nagaa butuun barame. Bal'ina isaaf Jaaljiksaa Sirnaa. Aanaa Gobbusayyoo ganda Somboo Geejjoo jedhamu keessaa waraanni goolessituu PP hawaasa nagaa dararuuf ajaja biltsiginnaan bobbaafaman bitootessa 12/2025 namoota nagaa maqaan isaanii obbo Xiiqii Raggaasaa, obbo Ifaa Morkaa, aadde Boggee Baqqalaa fi aadde Ijjigaayyoo Raggaasaa kanneen jedhaman badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkuudhaan mana jireenyaa isaaniitti ukkaamsuun mana hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa ONM'tti himanii jiru. Kana malees ganduma kana irraa lukkeeleen hawaasa nagaa dararuu amaleeffatan gaafa bitootessa 13/2025 badii tokko malee obbo Joortaa Raggaasaa, haadha warraa fi obboleettii isaa Goobanee Raggaasaa kan jedhamtu qabanii mana hiraarsaatti darbatanii dararaa jiraachuun maddeen itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Jiraattonni kunneen hundi isaanii badii hojjetan qabaatanii yookaan hirmaattota qaama siyaasaa kamii ta'anii osoo hin taane maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabu jedhu itti maxxansuun yakkamanii hidhaatti darbatamuun baramee jira. Koloneel Abiyyi Ahimad ergamtoota isaa gubbaa hanga gadiitti of jala hiriirsuun afaaniin waa'ee nagaa fi qabsoo karaa nagaa lallabaa ifatti ammoo jibba ilmaan Oromoo qabu amala abbaa irrummaa isaa agarsiisaa kan jiru ta'uun kutaalee Oromiyaa cufa keessaa hiraarsaa ulfaataa qaqqabsiisuu cimsee itti fufee jira.
Godina Baha Shaggar aanaa dugdaatti barsiisonni baadiyyaarraa hojjetan magaalaa keessa akka hin jiraanne ugguramuun ibsame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaa keessatti jaleewwan bilisiginnaa barsiisonni hojii baruuf barsiisuu magaalota aanichaatti dhiyoo irraa ka'uun baadiyaa onichaa keessa socho'uun barsiisan bulchiinsa magaalaa kamirra jiraachuu akka hin qabne ugguruun beekame. Keessattuu kaleessa bitootessa 13 2025 irraa eegalee barsiisaan kamuu naannoo manneen barnootaa isaa jiraachuu akka qabu ajajni itti kennamus kan himan kanneen haalli jireenyaa isaaniif hin mijannee fi maatii magaalota irraa qabanis rakkoo keessa jiraachuus ONM odeeffateera. Akka barsiisaan onichaa maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko yaada isaa ONM qoodee jedhu haalli dhiittaan mirga namoomaa murna gabroonfataa piippiin guutuu Oromiyaa keessatti adeemaa jiru egeree barnootaattis bu'uura jireenya namootaafis yaaddoo ta'uu ibsuun murni bilchiginnaa impaayaratti of harkaa qabu ija shakkiin barsiisota ilaaluun hidhuu fi ajjeesuu irratti fuulleeffatee jiraachuus dubbata. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo Armeeniyaa fi Azerbaajaan waliigaltee nagaa mallatteessuuf waliigaltee irra ga'uu beeksisan. Dabalatasaaf Jaala Caaluu Roobaa. Waliigalteen hariiroo idilee gochuuf taasifamuun naannoo Raashiyaan gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa fi Turkii hundi dantaa isaanii keessatti wal dhaban tarkaanfiin kun boqonnaa guddaa ta'a. Baakuu fi Yerevan naannoo Karabaaq dhuma gamtaa Sooviyetii fi ammas bara 2020tti Azerbaajaan fulbaana 2023tti haleellaa sa'aatii 24tiin osoo hin qabaatin dura naannoo Karabaaq to'achuuf waraana lama geggeessan. Armeeniyaa fi Azerbaajaan lamaan isaanii iyyuu waliigaltee nagaa bal'aa wal dhabdee isaanii yeroo dheeraa xumuruuf taasifamuuf irra deddeebi'anii kan dubbatan yoo ta'u, marii kanaan dura wiixinee waliigaltee irratti waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Ministeerri haajaa alaa Azerbaajaa Jeehuun Baayiraamoof ibsa gaazexeessootaaf kennaniin adeemsi marii barreeffama waliigaltee nagaa Armeeniyaa waliin taasifame xumurameera. Armeeniyaa yaada Azerbaajaan barruulee waliigaltee nagaa kanaan dura furmaata hin arganne lamaan irratti dhiyeessite fudhatteetti jedhan. Ministeerri dhimma alaa Armeeniyaa boodarra ibsa baaseen wiixinee waliigaltee irratti mari'achuun xumurameera jechuun waliigaltee nagaa mallatteessuuf qophiidha jechuun mirkaneessaniiru. Muummichi ministeeraa Armeeniyaa Niikool Paashiniyaan akkaataa barbaachisaa ta'etti kan jajatan yoo ta'u, Yerevan waliigaltee nagaa mallatteessuuf bakkaaf yeroo irratti marii jalqabuuf qophiidha jedhan. Lammiileen Armeeniyaa hundi jechuun ni danda'ama. Namoonni 100,000 ol erga Azerbaajaan Karabaaq fudhattee booda baqachuu isaanii Firaansi 24